Rumnaan azaabala akkanuma seentala abbaan badisee nu akkana ni tekkasee mbaa ilmoon takka xiqqishoon hangana qaata gartee xiqqishoon hangana qaata akka jireenya kee qasan maal sigee akka garaa qabdu kana hamne silaalee sammuu naa jireenya kee qasan akkoo sambooda akkasitoo simbaasu akkas jaartii ta'ee na dhufta samboota amma gijaan moora dhugootee na heerumuu feeta moora dhuftee na heerumuu feeta yoon garaa gabaachuu baadheewu jaartii ta'ee hiitee dhuftee na fuutaan sinjee yoon garaa qabaadhee ilaa nangaa hin dhaluu ta'ee sen na hidhaayoo feete gizee na wal fuudhuu haana feetu hiitee feetu bistee aannan naqu osoo ni kaan kee jaartii ta'ee jiru naqu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota afa kabajamtoota khiyyaa isinirraa badeetiin jira deebi'eetiin jira. Viidiyoo tiitanaa share subscribe naa godhadhaa yaada kan addaadha. Rakkoo hamaa keessan ture rakkoo hamaa keessan jira ammallee keessaa hin baane jechuu barbaadeeti. Mucaan kalee maallaqan akkannee kutee haali seen akkuma agartanii maallaqan akkannee deeme maallaqa isaa sananii wanni shakkutti jiru deebi'ee na gaafata halli yoon balleessee itti rakkoo haajaa xiyyees ittiin baane ittillee uummata akka ittiin goone jettu ta'a akkasiitii waan inni naan jiru silaa kan hin gaafadhu ta'a hin agarree natti hin deebine jechuudha. Ta'a akkasiitii wanni hin godhuu danda'u sin jirtu viidiyoo tiitana share subscribe godhaadhaa ibsaa biraan naagaa maaliif jennaanii. Innilleen haa galatoomu jazaa isaa haa nyaatu jechuun immoo warri jaarsa namaa heerumnettanii karoora qabdanii jaarsi namaa faayidaa isiniin qabu firaadii isaa isiniin jechuu barbaade. Akkuma kiyya kanatti isin azabaa jechuudha. Yoo jaartiin isaa waa taate situ waa godhee jee siin loluun isaa waan hin oolamneef jecha firaadii isaan isiniin jaa wanni takka wanni isin godhuu danda'u hin jirtu. Ani immoo amma jireenya kiyya keessatti murtaahaa ta'eetiin jiraatu jiraatu. Akkasitti isa sanillee nagarree badee jira. Eenyu? Seenee. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagaan? Jirtaati. Mirqaana? Mirqaana. Jalla Allah alhamdulillah. Maali gaabadde? Maa guutee mana. Haa? Asitti akka badde yoo? Mana maalillee yoo yaadattaati. Maali? Telefoonni kan cufaadhaan maaliin si barbaadu? Xubboon biraan dhiisee maa. Maali firaadis? Hin qaban hin fayyadamu mana darbaa. Maali? Akkana. Haa? Akkanaan fa'a. Maaliif firaadis ta'a maaliif hin fayyadamne naanime? Qonna qophaa jiraatu jiru bin kalboona jibbee yaadamu itti nama itti jedhan biroo kote taa'ama leete. Maaltu sin akka waa'ee haakama yaadni maqteessa? Haakama dhagee jee. Haakama abdiinni kan beeku narraa afoo waliin qabatu wayi. Maallaqa keessifin deebisaa yoo barbaadde yaada maallaqaan qabu. Maaliif na gaafachuu dandeessee maallaqa maaliif na gaafachuu? Haakama dhaqee ilma biraan baasanii akkasitti. Indeyne dhaquu haakama fedhu dhaqee fedhu dhiisee. Bakka asii fuudhagaa maaraan nutti taasisa. Wayi ni maaltee kun adeera ni maraate. Hayya ija ajaa'iba qabdaa yoo hangana ni ilmoo dandeenye cerbe baata samii qalaba dibdoo maal akka hin qabu sirrisa. Maaliif na jala akka bubuutee garuu Antu Ahmad. akkana Ahmad qofi kan maaltu sin ga'een jee bara. Abboon irraa afaan wal qabaddu ni maaltee isaati afaan Oromoon beeku. Narraa osoo hin beeku sifi wayi. Maaliifi akkamitti. Dura hanga ilmoo dhaltu wajjin heerumtaa. Maali jechuun sababni itti amma nafuutu maaliidha? Bar ilmoo garaan qabdu jeetiin naasin fuudhee. Ati kan garaan qabne maaliif beektaa tirabbi? Kanaafuu akkuma si keessa jee jira. Kalees dhaqee minaafa dhaqee dhaquu baadhee maas gahaleet jireenya kee kuni. Ganama saafuma. Abooti lumarraa haasa'e callee dubbii waan haasa'etu fi waan dhiisu hin beektu. Maaliifi minaafa yoon dhaqee dhimma kiyyaa bisa yoon dhaquu baadhees dhimma kiyyaa jechuudha. Doonoo maal bakka aannan. Firaa deemte biraa fuudhee jajjara qabaatu. Ta biraa fuudhee si jee. Dura desbaabdu malee mana hawaasa keessaa akka ilmoo garaa abdooti. Ani iyyatti jaamuun argama dura maalaan ta biraa fuudhu. Hai. Ati jaan agartu sarkuu baattus ani jaalatte malee ilmooti hin jaalannee ni dire. Duun maal ta'e taa'u. Ammaan tana ta biraa fuudhuu dandeessa of eegallee marakkoo qaba maaliif lubbuun na dibatti garuu. Maal. Ambal kanamatti si kanaawu si amanutti hin jiru boo. Maalecha. Maalecha. Roggu duraan iddee kan mallataa haatee hayaanaan jechuu kanamoo. Ugaa duraan iddee ilmoo garaa wata addeessan fuudhaa ilmoo garaa qabaate hanga ilmoo dhaltutti. Hanga ilmoo dhaltutti nam fuutu jechuudha. Ammaan tanallee akka turtere. Akka turtere. Ganama inni fanaan jettee turte bara. Naan ta'u walii gaarii ganama islaamanaa hamaa galma jireenya naan ta'u walii. Ganama naa hamaa ganama telefoonni keessaa diddamee furdisii gistaan cufaa jira. Waan ati jalaa jirtu si beekaa. Ammaa kun isaan qabdu tuqban qabdu. Laal waan akkanaa kana bakka barteetti hin deebite malee hanqi jibaan na baruun jiru ni maalteessa. Maaliif akka kijibdaat? Akka kijibdaat. Wallaahi yoo dinjee telefoona kiyyaa qubata qabu. Telefoona keetii fi anamma jinni nannaquu si jee. Maaliif na kijibdaat tana onni sin jechuudha. Maaliif jeetti si kijibee? Hayi. Telefoona harkaan qabu naan gettee ganama maa naan dawwalini.
أفعل لما تبغى تجرب تليفون أركان قبض ما أنا قبل قطري هيك تبيها أرنا أركان قبل ما أنا قرمان تاني أيضا نبرة ولا إيه تسبيرة بوريسا دوبت أنا في قبل قطري تدرتين سيدا ولا ودولت أرنا تبت ما لفين ندولين أرنا دولت ما لفين ندولين تلفون أمم ما نجوا أمم ما نجرو تبرة خا تليفون ما في أنت راه لبت كاون ندولت شوفا استام بيزي نادا ما دولت دوما لا ما نجوا ندولت ما نجوا أوانس فريسة تاجي ما يصير دولون دنداسا ما للتليفون أخي كبتين ديمنين ما نجوا ندولت أنا تلو الوين جبوا أجايب نجيب بيته أنا دوبا نجارة جالس تليفون جيب بيته يوم منا أخمان لكن جن تليفون ما تدخل رأي ما تسينك إيه سنجيبر الرد يبتين نقافتين بوسندا لا نقافتين مالك نقافت جدا دي سخن دفع بتاعك المويه قرأوا ما نجرجريتي بدي سخساو واي جرجرين جارتي بس يلا دي انت أما دي أنت جارتي تلله هي خدرة كل ليسي أكيسين كرخة تلله باين قولي سمبودو الفنو جارتي خدرة نكو سمبودو أكستو سمباسو أكست جارتي دي أيتين لفت سمبودو سي أما جن مورا لبودي نيروم فيدا هي مورا تين نيروم فيدا yoon garaa gabaachuu baadheewu jaartii ta'e hiitee dhuftee na fuutaa sinje yoon garaa gabaadhee ilaa nangaan dhaluu ta'e sen na hidhaayoo feete gizee na wal fuudhuu haana feetu hiitee feetu bistee aannan naqu osoo ni kaan kee jaartii ta'e irra jiru nan fuutu ammallee aan dhugaan sitti hima. Atu amma jala guutuu bira ni kaan kee. An biraa irratti hin jiraare. Isi biraa isiin kuma biraa jitu. Isiin ati biraa jitu. Isiin yoo irraa qabaati yoo. Ebiraa yoo. Yoo irraa qabaatee aan agalu gaa. Yoo irraa qabaatee aan magalu gaa. Akkas taanaan deemu galma dhugaa isii irraa qabda isii sittee malee irraa qabdaa mire sanumaafuu ati irraa qabaannaan deem jaartii ta'e galma dhawwanni isii godhu jirtu isiin galuu irraa qabduu mire deem kana dhugaa maaliif jennaan yoo isiin galuu irraa qabaatin ati akkasii si galtu feeti ammaaliif na dirqite. Tuma isin jaafi biraa itu ansin fuudha bakka. Ati ifi biraa itu ansin fuudha bakka. Wanni kas daamu kan numan jira yeroo kan irraa qabbeen sifaata akkanaan beeku si. Wayi ni maal ta'e sin jee. Maali tasa? Feetu hiiki feetu dis hamma ta'e. Wayi isin haa hiikamtu. Hayyeeta maamaa hiikamtu hiiki gaa amma deemi. Amma ni haa amman si fuudha gaa arraan irraa isin raa qabu arraan sirra tolbaas. Maali kinaanne arraan isin raa bustee arraan irra tolbaas. Yoo isin gara qabaatteen beekaa. Garaa qabaattee. Garaa gaddoo. Akkamitti agarteeti amma eebba si biraa deemte baati daa hungeenya. Enggak dua kan. Baati sadii haa ta'e sugaa gisee hiite booda. Baati sadii. Baati sadii gisee isin ta'e booda deebtee na fuudhaa. Ani hin bararu asumaan ta'a bakkuma hin jiru tanaan jira. Maaliif jennaani akkatti dhufan hin beekanii itti jaan. Akkatti dhufan beekan malee akkatti galan hin beekanii yaani. Sanumaafuu asiin jiraa hiyya malee boru bakkaan ol waan hin beekneef jecha isinis baati sadii haa ta'e su. Booda garaa qabdeettee itti deebi'urra. Ittiin deebi'u yoo si fuudhu maal. Ani hin barbaadu. Hin barbaadu. Laal hiiki kootu natti. Nankaratiin ilis. La. Maaliif jennaan ani oguu duraa aaratti hin jiraa hin dirqame malee amma aara buffadde tasgabbaa'ee hin jira laalammaan. Arraa hojii kun guyyaa lama kumanti si jala deemu jira mere gargaara. Tasgabbaa'ee maal harkattee sin jechu jira baran tasgabbaa'ee hin jira. Tasgabbaa'ee si jala deemu jira mere. Tasgabbaa'ee ni jala deemu jirta hiiki sin jee jaartii de. Bakka boroon kaase. Hiiki. Bora amma boroma se bora. Boroon se bora. Maaliif borona fuut? Maaliif? Maaliif kinaannetti borona fuut san? Osoon sin fuune yoo sin heerumtaa. La hin ta'u kun. Hin ta'u ati irra isa hotel. Arabu. Boroon rafaa wala. Telefoona mana dhiittee deemtee telefoona xiyyaara rafaatte moo irra keessa telefoona keessa dhiittee mi'a fur bizii jecha waan dalagaa utuu sun naayi. Wallahi takka dagaa noonde. Telefoona irraa kun deemee anama. Faaduu alakkee fideeyye shariyaa keenya bira faayideem. Boruun fide. Boruun fide jeebar. Kaya amma deemee fide koo. Amma kaya deemee fide koo. Haana bira teessu. Akhan gaya kan tagaatis. Shariyaa diimu. Sittiin kennu maa rakkoon qabu. Akkasii wal kennu. Telefoona kiyya sittiin kennu shariyaa sittiin kennu. Shariyaa kennu. Asii bira teessu. Shariyaa inni isaa bira taa'u. Ayyee maa rakkoon qabu fidiin jeebar. Namni takka si dabalu hin jiru. Takka hin jiru. Abbalkan. Tamaan fidina biraa teessu. Asii bara guyyaa irraa fi kaloo hiikatti na jalaa dijjittuu ana biraa qabbeeffatte. Maali? Maaliif? Kabraa heerumuu. Heerumuu fide maaliif ni heerumaan kabraa? Waliigallaan kabraa heerumaa. Maali irratti qopheeffadhee sin jeeba. Qopheeffatu na du'a akkuma gattiin sin fudhannaa maaliif na fuuta hangaan ilma irratti jiru jirtaan irratti. Akkam? Ati eessa dhageessee jebar nama garaa qabu fuudhan. Garaa sirriitti mul'anne. Garaa kiyya maaltu keessa beektaa aboon? Aboon sin dhayin. Walaa sirriitti mul'anne garaa. Garaa yoo narratti mul'ate namni garaa qabu garaa nan gamta kan namarra mul'ate ilmoon baatii lama baatii sadii namarra mul'ate. Aboo kumaas teessa.
نمو نترك ilmoo fi jinniin beeku si fi an kan irraa deemaa maal shakkii qabu. Bakka atamu waan ta'u boruun hafa seeso mataa nyaatee kaasa. Booneen akama maallaqa keessifin kan naannatti hin jarjarin. Maallaqa keessifin deebisaa sin jee wanti takka onni naa gootu sin jirtu onni na gootu leeru. Maallaqa siifin deebisaa jechuun dura amma akama kan dhagee bilaali ta'etti maali. Ilaaluuf. Maaltu si naqee waa'ee jireenya kiyyaa maaltu si naqee sin jeeba maaltu si naqee. Maaltu si naqee jireenya kiyyaa. Waan naqee qabu bakka takka gaanii. Takkiinuu kan irraa deema maaliif jennaan jireenya kiyya keessa waan si naqu hin jiru jechuudha. Maaltu si naqee jireenya kiyya keessa. Waan akama naqee yetti maallaqa kan naqee. Akama naqeettee naa kan naqee mere maallaqa naaf di siin jee. Anaan naaf di siin jee malee itti fedhii kan waan naan kan inni ibsata yoo siin tahin maallaqa keessifin kan maal akka qoblaa deemuu dandeessa. Takkasi maalin taasa? Maaliif deemuu dandeessee? Akka feete ta'uu dandeessa mirga qabda hurriyaa qabda laal. Ati miilli lamaan harki lamaan sitti ejju. Kabiraa ta'e Allah heeruma kiyya sa'aan fedhattiin heeruma sanii masmaan qabuun. Akkasi. Maalicha yoo kana sinjoo iddoo zaabite ta'e osoo sinjoo jiru. Osoo garaa qabu sin heerumuu sin jee maaliif dandeessee isaan? Agaraa mana afaan hoosii keessa mana nama nuu bara mana danda'e. Saini mana akama maaltu nu geessu si geessu? Maaltu si geessu? Akka garaa qabdu kana akamne silaalee sammuu yoo jireenya kiyya keessa nama nama kun barbaadu. Maalicha? Jireenya kiyya keessa abbaan fedhe seenuu akka namni takka seenu barbaadu. Ilmoon takka xiqqishoon hangan takkaa takka gartee xiqqishoon hangan takkaa takka akka jireenya kiyya keessa sentu. Maalicha? Hin faadu waa kalaas. Duba yoo jaalallan jireenya keessa. Maal jaalalaa fi amma ilmoo maal tolfi diree? An jaalala san samii qalama adii dunirraa hafuurra nama yaada malee takka wanni godhu danda'u sin jirtu yoo firraa laalte yoo anaaf beekataan sin jee bartasanii. An sin fuudhaa fi firraa laalte sin jee malee dintaa. Sin fuudhaa fi firraa laalte yoo garaan qabaatiin amma lafa keessa heerumaati kan eeggatu gaatti si jalaa deemte. Yoo garaan qabaatiin ati badda eeggatoo deemte. Duuba heerumu kaan saniifuu heerumre xiqqisha sammuuti yeroo gosuun fadhaan. Ogiyyaan heerumte raawwan godhu. Wallaahi raahaa jira azaaba akkanatti akkana miilaan ol seenta. Heerumnaan azaaba laala akkanumas seentala. Wallaahi seentu. Keessaafuu biyya tana keessammoo keessaafuu biyya jiru tana yeman tana keessammoo heerume taanaan ifumaaf bidda mataa kubbashi. Wis warri Itoophiyaa deemee hojjaa horuutti deemu. Maaltu si taasisu beeksisuu jireenya shishishishii mataan galgalaa galamaa kaawwina uffata kaawwatee wallaahi hanguma jaarsu kan ni gara deemeetiin gurraachame aboon irraa osmee foormi namaatu ajaa'iba qabda. Jiruu maali? Allah way jaarsee nama gabbisee Allah deem jaarsaan barbaada. Laala namaan tana waan takkaan si himuu barbaada waa'ee jireenya kiyyaa sin naqu sin jee miti atileeni jireenya kiyyaa keessan seenu gorwa jaartii qabu sin heerumu lammaffaatti ammaa si hanga jaartii jalaa deemtee hanga turtutti waliin fuunu kun dubbiinarraa akiraati sitaati wanni taa'ulleen hin jirtu jechuudha. Yoo si ta'e akkasitti yoo si hin taane akka feete ta'uu dandeessa. Maal jecha? Guyyaa duraa guyyaa maakasii naaf haasatame. Maaliif si hafarti? Guyyaa sana aaraan qabaa sin jeemire amma aara fudhadhee tasgabbaayeetiin jira. Ani saara bee amma aaraan qaba kan sama. Aara maali? Aara ijaartiin galuu iddoo caalaa. Aara san baafadhu na deebi. Aara fudhadhu tasgabbaayeetti yaadi na baastu moonan baastu naaf taati moonan taatu jee itti laaliiti. Kottu san booda. Wanni kee qonni oli galu hin jiru san irratti ka'e itti laaliitii deemu.